agi gesine data amma yeroo ammaa kana keessatti namoota beela'an Itoophiyaa keessa Februari keessa daataan namoota beela'an yeroo ammaa kana rakkina beelaa hammaataa keessa jiran miliyoonii 23.5 data Februari irratti isa keessa namooti miliyoonii 6.7 nyaata ariifachiisaa sadarkaa nyaata malee buluu irra jiru. Nyaata malee buluu, nyaata malee ooluu, ijoolleen waan nyaattu hin qabdu, haati mucaa nyaattee waan horsiiftu hin qabdu. Isaan kun urgent material aid warra barbaadanii jedha. Isaan kana keessaa namoonni kan Oromiyaa akka daataa sana agarsiisutti kan Oromiyaa 6.9 million nama miliyoonii 23 keessa balaa beelaa Boorana Gujii akkuma kana warra kaanlee daataa isaatiin fuudhamne malee warra ammaaf hojjetatanii bulaa jiran isaan kun beela hamaa keessa jiru garuu daataan isaanii fudhanne 6.9 Oromiyaa keessaa beela jechuun warra nyaatuma afaan dhiyeeffatanii mootummaadhaan argachuu hin dandeenye sadarkaa kanarra jiru jedha. Daataan suni Oromiyaa biiroon akka baasetti immoo Oromiyaa biiroo irraa daataan bahee waan sin jiru namoota 627tu waradaa isti Oromiyaa duwwaa keessatti ammatti nyaata ariifachiisaa barbaadee Oromiyaa disaster biiroo kan baase daataa akka daataa sun mul'isutti waggaa kana keessa horiin gaafa horiin adda addaa dhuman miliyoonii 78 horiin kutee bulaarraa horsiisee bulaarraa kanaaf iyyuu rakkina cimaa keessa akka jiran egaa daataan isaa cubbuu daataa amma dubbadhee fixu miti daataa baay'eedha. Daataa kana kan Oromiyaa biiroo irraa fuunes jira kan warra NGO addunyaarraa humanitarian aid warra jiranirraa kan nuyi fuune wanta sana irratti dubbannee seminaarii isaa qopheessine jira. Kanaaf iyyuu Oromoonni biyya alaa jirru Waaqayyo carraa nuuf kennee qilleensa gaarii baafannee galfannu hojjetannee bullu maal gochuu qabna kana kan jedhu mareeroo bal'aa goone keessatti akka kiristiyaanotaatti akka amantootaatti wanta dandeenyu uummata keenya bira dhaabachuutu nurra jira. Nuyi akkas nyaannee gammannee walitti gammannee deemna. Isaan garuu nyaata isaanii guyyaa guyyaatti waan garaa isaanii hojjetanii qabani. Kanaaf waan humna keenyaatiin ofirraa cabsinee girooserii keenya irraa cabsinee ijoollee keenya irraa cabsinee jara kana gargaaruu qabna kan jedhu akkasitiin boordiin UOC murteessine isa booddee koreen kun dhaabatee koreen kun amma ammaatti gaarii deemaa jira. Waldooti baay'een fundraising walirra geggeessanii amma ammaatti gara 30 olii walitti qabanneerra. Hopefully ji'oota ta'an kana keessatti itti baay'eetti dabalatee kan abdadhaa. Yaadi keenya akka kana ga'a. Amma waggaa kana 2022 emergency response irratti hojjenna. Yoo biyyi nagaa ta'ee haalli waraanaa kun fooyya'e immoo gara fuulduraatti immoo sustainable development bifa garaagaraatti waan humna keenya bishaan waggaatti al tokko baasuu bishaan al lama baasuu yookaan wanta barumsaa irratti hojjechuu wanta fayyaa irratti hojjechuu gara fuulduraatti pilaaniin isaa bal'aadha. Inni gara fuulduraatti dubbachuu dandeenya. Amma garuu waggaa 2022 kana keessa irraa jalaan emergency response kana irratti hojjechuu qabna. Namoota beela'an, namoota waan nyaatan dhaban, waan dhugan dhaban daaranii mana isaanii irraa buqqaanii qotachuu, aramachuu hin dandeenye, nagadachuu hin dandeenye isaan kana waan humna keenyaatiin bira dhaabachuu qabna kan jennudha. Kana irratti wanta keessa jiru, wanta dandeessan, wanta humni horii keessanii, humni mana keessanii danda'u just feel free. Yoo kanaaf immoo amma qophoofne ta'e yeroo sagantaa akkasii geggeessina. Isa lammaffaa irratti hirmachuun isin danda'ama. Ammaaf garuu isa ammaa kana akkasiin jalqabna. Waan baay'ee isin dhamaasuuf kanadha. Kanaaf koreen kanaaf dhaabbatan
koreen keenya konsiin jedhee miliin akka durataatti geessaa argachuun barreessaa hawwiin immoo akka mallaqa qabaa isaaniitti horii kun akkuma isin jennee walitti qabnee sassaabnee akkaawuntii walii galaa giloobaalii kan jiru jira Yuunaayitid Oromoo Evangelikal Charchii jalatti kan hojjetu isatti galaa achirraa immoo koreen amma kaa'aman kun biyyatti lafa kan dhaqutti erganii hojjetu jechuudha. Karaan ittiin ergamu hundumtuu qophaadha. Chaanalii waldaatiin ergina amma biyyatti riijistir godhutti waldaa afaan Oromoo Finfinnee irratti hojjettu irratti koreen achi irratti dhaabbatee jira. Koree sanatti achi hojiirra oolchaa jechuudha. So gara koree ammaatti isin dabarsaa koree waan jedhanii kana booddee yaada isaaniitti fufuu isaan gara dhaggeeffannee waan gurguunaa jechuudha. Kana booddee dhumarratti kadhannaadhaan xumurraa akkuma isaan fitanii hin deemnu jechuudha. Hundumti keenya amma kadhannaadhaan cimnutti fayyaataa gara koreetti dabarsa. Pastoring kan dari wanta baay'ee wanta nama kanatti dabalee dubbadhu hin qabu. Haala ittiin hojicha adeemuuf deemuu fi akkamittiin akka jalqabee jiru hundisaa ta'uu baatus baay'ee isaa ibsaniiru. Amma wanta nuti ofii keenyaaf gochuu dandeenyu asii fi uummata keenya biyyaa beela'anii jireenya gadadummaa keessa jiran, jireenya gidiraa keessa jiran financial bira dhaabbachuu qofaadha. Kanaaf yeroo nuti asitti haala kana keessa jirrutti meeqatu nyaatee bulaa jira, meeqatu mana gabii qabu keessa oolee bulaa jira, meeqatu immoo manni irratti gubatee iddoo itti da'eeffatu, iddoo itti hafuura baafatu illee dhabee rakkachaa jira. Baay'een isaanii ijoolleen jiraati miidhamanii wal dhaannachuu dadhabanii yookiin immoo haati abbaan irraati miidhamanii ijoolleen bakka itti guddatan dhabanii haala isaan keessa jiranidha guyyaa irraa kun yeroon ammaa kun haalli uummanni keenya keessa jiru jechuudha. Kanaaf kanaan uummata keenya bira dandeenyamma irra deebiin dubbadhaa maallaqa yookiin faayinaanshaaliidhaan deeggarree isaan waan ittiin of faluu danda'an maallaqa sanaatiin of tarkaanfachiisuu akka isaan danda'aniif bira dhaabbachuu qabna. Kanaafuu wanti nuti goonu maallaqa walitti qabuufiidha. Global Christian in Action jedhee kan dhaabbatee jiru sanarratti hojjechuudhaaf United Oromo Evangelical Charchii keessatti kan hundeeffamee jiru jechuudha. Kanaafi haasaatuun dheeressin nus gargara mana keenyaatti galdaa akka rasti gochuu dandeenyuu fi wanta nurraa eegamu amma dandeetti keenya amma nutti fakkaate haala uummata keenyaa ni biyyaa keessa jiru keessa keenyatti deebisnee dhaggeeffachaa har'atu maatii koo kana keessa jira ta'eeti obboleessa koo obboleetti koo gidiraa kana keessa jira yoo ta'eeti jennee yaadnee takka istiraan ofitti murteessine waan tokko haa goonuun jedha. Sanarrattis yoo gaaffiis ta'e yaada yoo qabaattaniif ifaa ifatti irratti haasa'uu dandeenya. Namni yaada qabu yoo jiraate yaada deeggarsaas ta'u yaada gaaffii qabu ta'us kan mormii qabu yoo ta'es irratti mareenyee garatti sattaanutti eegarra. Morming kabdu at? Morming kabdu? Tole qilleensi jijjiirallaa jira waan ta'eef yeroo keenya gabaabsanitti fayyadamuudhaa fi gara dhimma ijoo keenyaatti dabaru.
Ani gama kono fi mokorran jay qaba. Dolara dhibba tokko kennee roobe qofaati qaatu sin. Maallaqa ofirratti qabattanii warra hin jirres amma kennu barbaadan dubbattanii boriftaan hawwii yookiin miilitti yookiin abbaa tokkotti kennuu dandeessu. Balaanis asii dhibba tokko jedha. Deddeebinee yeroo keenyatti fayyadamnee qorra kana keessaa gallu. Obbo Dhugaasaan dhibba lama jedhan kunoo. Lubnis dolara dhibba tokko kennaniiru. Waan isin fakkaatu shantamas ta'u dhibbas sanaa olis ta'u. Fayyeen qarshii dhibba. Gammeen akka waasaa. Masfiin dhibba tokko. Gammeenis akka waasaa. Gammachiis dhibba tokko. Ayyaansa dhibba tokkoon. Shummateen dhibba lama. Obsaan dhibba lama. Taspon dhibba lama. Liul dhibba lama. Dhibba tokko. Fufaan dhibba tokko jedhee. Maatiin dhiftuu dhibba tokko. Abbaan namoota dhibba tokko. Amanuu. Miliyoon dhibba tokko.
Zubeer asin jiru iddoo majirurraati 100 nu kenneera. Zubeer 50 jedhani. Gammachuun jalaa 100. Tunggu. So hawwi 100 jette. One want to make it 8 and This one? no. What is good on this? What is good on this? Bashaniin jedhana. Uummatni galee murteessu baqa waan sabii jedhee maalitti murteessa.